Hassan Ibrahim, maqaa qabsoo Oromoo kilsuu jedhamuun uummata biratti beekama, himaataa waraabsa sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti aboo bara 1973. Haalli siyaasaa Itoophiyaa jijjiiramaa jira ture. Humni waraanaa Itoophiyaa mootummaa fiwudaalii Hayila Sillaasee kuffisee aangoo qabateera. Hooggantoonni fi miseensonni warri hidhamuu jalaa bahan karaa lafa jalaa gaazexaa dhoksaan maxxanfamu kan akka kana beektaa fi sagalee Oromoo diddaa gabroonfataa jedhamutti fayyadamuun uummata kakaasuu itti fufan. Jaroonni kun dhoksaadhaan Kora Hussein Soraa, Oromoo kilsuu fi hooggantoonni Oromoo biraa baay'een irratti himatan qofeessan. Aboo kan hundeeffamee fi sagantaan siyaasasaa barreeffame Kora kanarratti ture. Hidhattoonni Tulluu Kakariira qubatan akka gobla waraanaa dhaabichaatti hamataman, maqaan waraana bilisummaa Oromoo jedhus kennameef. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Tulluu Kakariira jiru hooggansa Hassan Ibrahim kan irra kaala maqaa Oromoo kilsuu jedhamuun beekamu jala gale bara 1974, sochiisaa gaarreen irratti babal'ise. Kunis bulchitoota naannichaa biratti sodaa guddaa uume keessattuu erga abbaa lafaa hamaa mul'atu tagaanyii erga ajjeesanii booda. Mootummaan waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii akka finciltoota kan dhabamsiisuuf arge. Fulbaana 1974, waraanni bilisummaa Oromoo kan jalqabaa dhukaasa mootaariitiin waraana Tiroo irratti mo'ame, Ahimad Takii fi Oromoo kilsuu yoo du'an loltoota obbo sadii qofatu lubbuun hafe. Fincila Oromoo itti fufuu akka hin dandeenye gochuuf, dargiin uummata magaalota naannoo Oboon itti socho'aa ture sana keessa jiraatan hidhuu fi ajjeesuu jalqabe, keessattuu magaalota Galamsoo, Badeessaa, Macharaa, Bookee fi Balbaleetti keessatti. Waraanni rifee lolaa gabaabaa kana booda Aboon addaan faffaca'e, hooggantoonnisaa muraasni gara Edenitti deebi'uun dhaabicha deebisanii karaa kabachiisuuf yaalan garuu hin milkoofne. Jeneraal Taaddasaa Birruu, kan mana hidhaatii bare, qabsoo waraanaa Shawaa keessatti Haayiluu Raggaasaa wajjin itti fufe. Boodarra garuu lamaanuu qabamanii bara 1976 ajjeefaman, garuu obbo inni hundeesse waraana ittuma fufe, namoonni itti makamanis ajjechaa Taaddasaa booda ni dabale aboo bara 1973. Haalli siyaasaa Itoophiyaa jijjiiramaa jira ture. Humni waraanaa Itoophiyaa mootummaa fiwudaalii Hayila Sillaasee kuffisee aangoo qabateera. Hooggantoonni fi miseensonni warri hidhamuu jalaa bahan karaa lafa jalaa gaazexaa dhoksaan maxxanfamu kan akka kana beektaa fi sagalee Oromoo gabroonfataa jedhamutti fayyadamuun uummata kakaasuu itti fufan. Jaroonni kun dhoksaadhaan Kora Hussein Soraa, Oromoo kilsuu fi hooggantoonni Oromoo biraa baay'een irratti himatan qofeessan. Aboo kan hundeeffamee fi sagantaan siyaasasaa barreeffame Kora kanarratti ture. Hidhattoonni Tulluu Kakariira qubatan akka gobla waraanaa dhaabichaatti hamataman, maqaan waraana bilisummaa Oromoo jedhus kennameef. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Tulluu Kakariira jiru hooggansa Hassan Ibrahim kan irra kaala maqaa Oromoo kilsuu jedhamuun beekamu jala gale bara 1974, sochiisaa gaarreen irratti babal'ise. Kunis bulchitoota naannichaa biratti sodaa guddaa uume keessattuu erga abbaa lafaa hamaa mul'atu tagaanyii erga ajjeesanii booda. Mootummaan waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii akka finciltoota kan dhabamsiisuuf arge. Fulbaana 1974, waraanni bilisummaa Oromoo kan jalqabaa dhukaasa mootaariitiin waraana Tiroo irratti mo'ame, Ahimad Takii fi Oromoo kilsuu yoo du'an loltoota obbo sadii qofatu lubbuun hafe. Fincila Oromoo itti fufuu akka hin dandeenye gochuuf, dargiin uummata magaalota naannoo Oboon itti socho'aa ture sana keessa jiraatan hidhuu fi ajjeesuu jalqabe, keessattuu magaalota Galamsoo, Badeessaa, Macharaa, Bookee fi Balbaleetti keessatti. Waraanni rifee lolaa gabaabaa kana booda Aboon addaan faffaca'e, hooggantoonnisaa muraasni gara Edenitti deebi'uun dhaabicha deebisanii karaa kabachiisuuf yaalan garuu hin milkoofne. Jeneraal Taaddasaa Birruu, kan mana hidhaatii bare, qabsoo waraanaa Shawaa keessatti Haayiluu Raggaasaa wajjin itti fufe. Boodarra garuu lamaanuu qabamanii bara 1976 ajjeefaman, garuu obbo inni hundeesse waraana ittuma fufe,
namoonni itti makamanis ajjechaa taaddasaa booda ni dabale. Seenaan ijoollummaa Elemoo Kilsuu baay'ee hin beekamu. Garuu bara 1956 Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirre Dhawaa keessatti daldalaa Arabaa sooressa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Eden, Yaman bara 1956tti deeme. Eden akkuma ga'een maqaa isaa gara Elemoo Kilsuutti jijjiirrate. Boodarraa dubartii Oromoo achi jiraatu tokkos fuudhe, bizinesii jalqabe. Bizinesiin achitti jalqabe kunis baay'ee milkaa'eef. Elemoon waa'ee siyaasa nama dhimma qabu hin ture, garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal gahan taa'e. Kunimmoo koonsilaa mootummaa Itoophiyaa yaaddessaa deeme. Elemoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiin gaggaara jedhamee shakkame. Bara 1967 namni Hararii daldalaa Hararii mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu tokko Eden dhaqee Elemoorraa mi'a liqeeffate. Elemoodhanis yeroo Finfinnee dhufteen si deebisa jedheen. Akkuma Finfinnee gaheen, Elemoon qabamee gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaarratti geggeessuun himatame. Mana hidhaa keessattis qorannoo hamaa, reebicha fi miidhaa sammuu guddaatu isarra ga'e. Kunimmoo Elemoon irra kaala akka inni siyaasa keessa seenu godhe. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii aga malaamaltummaan dura taphaa nageenyaa namicha tureef qarshii kennanii booda gadi-gadhiifame. Yeroon Elemoon mana hidhaa keessatti dabas akka inni sabboonaa kutataa ta'uu isa godhe. Aga mana hidhaatii baay'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maskaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968, Elemoon dhoksaadhaan gara Moqaadishoo deemee walgahii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti babal'isuun isaatti kenname. Gara Edenittis deebi'ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeesse. Bulchiinsa magaalaa Edenis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa banuuf isa eeyyaman godhe. Gagaasa mootummoota Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Palestiin fi adda bilisummaa Eertiraa irraa gaafate. Gagaasa mootummaa Iraakitiin leenjii waraanaa ji'a 7 aga kennee booda adda rifee lolaa hundeesse. Adda kanas hooggansa hiriyaa isaa Abdulkarim Haji Ibrahim irra kaala maqaa Jaraa Abbaa Gaddaa jedhamuun beekama bobbaase. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaaluu mootummaa Soomaaliyaatiin rukutame, booji'amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u, Elemoon odoo abdii hin kutatin meeshaa waraanaa, gagaasa adda bilisummaa Eertiraatiin, dhoksaadhaan karaa gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaatti galchuuf fiiguu jalqabe. Bara 1973tti, Elemoon walgahii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti akka hirmaatu waamame. Walgahiin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo kan xumurame yoo ta'u Elemoonis qabsoo waraana akka jalqabuuf dirqamni itti kenname. Walgahii kana booda hiriyaa isaa Hundee Takii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsoo deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan mana hidhaa keessa ture wajjin wal argan. Elemoon dhoksaadhaan humna waraana ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraanaa rifee lolaa kana bakka iddoo gubbaa Korichaa jedhama Tuluu Kakar irratti akka buufatu gosan. Kamsaa 1974, Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa Korichaa irratti kaampii dhaabe. Achihis eegdota namicha Mulaatuu Tagani jedhamu, abbaa lafaa uummata naannoo sanaa baay'ee hatuutaa ture, ajjeesuu jalqaban. Boodarraas aga Mulaatuun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee booda Mulaatuu ajjeesan, ajjechaan Mulaatu naannoo sana naasise. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa arjee akka balleessan ajajus garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo rifte loltoota Elemoo Kilsuu dhaabuu waan dadhabaniif mootummaan Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii humna waraanaa guddaa wajjin gara Galamsootti arge. Humni waraanaa Elemoo waraanaa dheeraa waan hin geggeessineef, humni Geetaachoo hedduu rakkate. Dhumarratti humni Geetaachoo naannoo Sirootti humna waraana bilisummaa Oromoo itti marsaan waraana geggeeffameen nama baay'ee keessaa ajjeesan.
Elemonis aga harka kennate booda gaafa loltuun isa qabuuf dhufan dukkanaadus ofajiis. Elemoo kilsuun uummata Oromoo biratti nama waa'ee Oromootiif jedhee wareegame jedhameeti beekama. Yaadannoo isaatiifis walaloo hedduun kan barreeffame yoo ta'u kana keessaa kan Sheek Bekrii Safiluu kaasuun ni danda'ama. Akkasumas sirbi baay'een sabboontota Oromootiin isaaf sirbameera.